Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaallu exercise 2.4 kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jedha. Gaaffii tokkoffaarra yeroo kan using divisibility test check the whether the following number are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Gaaffii A, B, C nu kennee jira. Lakkoofsota kana nu kennee jira. Lakkoofsota kana 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 akkasumallee 10 hiramuu isaanii mirkaneessedha. Maal fayyadamuudhaan? Divisibility test fayyadamuudhaan. Divisibility test viidiyoo darbe keessatti hojjedhee waan hin jiruuf warreen isa ilaalle osoo exercise kanaan hojjetiin dura isa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Gadi fageenyaan waan hojjedhee jiruuf viidiyoo darbe keessatti isa ilaaluu akka hin daganne isiniin jedha. Egaa lakkoofsa nu kennaman kana keessaa 2 han hiramu yoo maal ta'edha lakkoofsichi jenna. 3 han hiramu akkasumallee 4 5 jennee lakkoofsota nu kennaman kana yoo maal ta'edha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gadi fageenyaan divisibility test akkamitti kan inni lakkoofsi wayii lakkoofsi nu kenname tokko lakkoofsota isaanuma kanayyuu jechuudha. Isaanumti kun lakkoofsi nu kenname kun yoo maal ta'an lakkoofsota asitti nu kennaman kanaaf asitti nu tarreessaman kanaaf kan isaan hiraman haftee malee kan jedhu nu ibsa jechuudha. Maaltu divisibility testiin jechuudha. Gaaffii tokkoffaa jalaa yoo ilaallu irra kan jiru ilaallu 384 kana jechuudha. 384 kana lakkoofsi kun lamaaf ni hirama kan jedhu yoo maal ta'e lakkoofsi kun kan hiramuu danda'e. 3 ni hirama. 3 kan hiramu yoo maal ta'e lakkoofsichi 3 hiramuu isaa jechuudha. 4 ni hirama lakkoofsichi yoo maal ta'e kan jedhu haga 10tti waliin ilaalla jechuudha. 384 kun lamaaf ni hirama. Akkamitti hirama? Maal jennee ilaalla jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti hojjedheera. Lakkoofsi tokko nu kenname tokko lakkoofsa lamaaf hirama kan jennu maal isaa ilaalla jenneerra diijitii isa dhumaa isaa ilaallaa jechuudha. Diijitii inni dhumaa isaa diijitii inni dhumaa yoo fudhannu lakkoofsa tokko diijitii isa dhumaa yeroo fudhannu maal arganna? 4 argina asitti jechuudha. 4 argina. 4 lamaaf ni hirama. Ni hiramaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi 384 kun lamaaf ni hiramaa jechuudha. Sadiif immoo yoo maal ta'edha jechuudha. Tokkoon diijitii achi keessa jiranii. As fakkeenyaaf 384 kana keessa diijitoonni jiran kun 3 miti. 3 kana walitti da'uudhaan samii isaa jechuudha. Da'ama isaa walitti da'uudhaan lakkoofsi sun 3 irra. 3 yoo hirame lakkoofsichi 3 hiramaa jechuudha. Asumarraa isuma kana haa ilaallu. 3 ida'uu 8 ida'uu 4 meeqa ta'a wal qixa 15 nuu kenna. 15 kana immoo meeqaaf irra jechuudha? 3 irraa jechuudha. 3 yeroo meeqa arganna? 5 arganna. Kanaafuu haftee malee hirame miti lakkoofsi kun. Kanaafuu 384 kun 3 ni hiramaa jechuudha. Taasisuudhaan immoo 4 immoo yoo maal ta'edha? 4 immoo yoo maal ta'edha? Lakkoofsa diijitii isa dhumaa lamaan ilaallaa jechuudha. Lakkoofsa diijitii isa dhumaa lamaan ilaalla. Lakkoofsa diijitii inni dhumaa lamaan sun 84. 84 kan meeqaaf irra jechuudha? 4 irra. Yeroo kanatti meeqa arganna? 21 arganna. Kanaafuu lakkoofsi 21 arganneerra. Haftee malee hirameera jechuudha. Lakkoofsi 84 kun. Kanaafuu 384 kun meeqaaf hirama? 5 hiramaa jechuudha. Taasisuudhaan immoo 5 han hiramu yoo maal ta'edha? 5 immoo yoo han hiramu. Lakkoofsi inni dhumaa isaa 5 han hiramu jechuudha. Lakkoofsa dhumaa ilaalla. Lakkoofsi inni dhumaa 0 yookiin immoo 5 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi inni kun 0 yookiin 5 ta'uu qaba jenneerra. Kanaafuu 5 hin hiramu jechuudha. Otoo inni diijitii inni dhumaa 4 jedhe kun otoo 0 yookiin immoo 5 ta'ee jiraatee jechuudha. Otoo ta'ee jiraatee lakkoofsichi ni hiramaa jechuudha. 5f. Kanaafuu lakkoofsi inni dhumaa kun 4 waan ta'eef hin hiramuu jechuudha. 6 yoo maal ta'edha? 6 yoo maal ta'edha jennee turre viidiyoo darbe keessatti lamaafis
lamaafis sadiifis hirameera taanaan lakkoofsichi jahaaf hiramaa jechuudha. Lamaafis sadiifis hiramee jira miti egaa lakkoofsichi kun hiramee jira jechuudha. 384 kun lamaaf hirree isinitti agarsiiseen ture. Sadiifis akkasuma ni hiramaa ture. Kanaafuu sadiifis lamaafis hiramnaan lakkoofsa jahaaf ni hiramaa jechuudha. Lakkoofsa jahaaf jechuudha. Taasisuudhaan immoo saddeetiif immoo maanni dijiitii isa dhumaa sadi ilaalla jechuudha. Dijiitii isa dhumaa sadi ilaalla. Dijiitii isa dhumaa kana sadii waan laalluuf lakkoofsi kun matumti isaayyuu dijiitii sadii waan qabuuf dijiitii sadanuma isaa fudhanneet saddeetiif irra kanaafuu lakkoofsi kun hin hirama jechuudha. Saddeetiif sagaliif immoo ida'ama tokkoon dijiitichaa walitti dabuudhaan sagaliif irra jechuudha. Sadi faana wal fakkaatan immoo sagalii fi sadii wal fakkaata asitti. Tokkoon isaanii meeqa nuuf fidee ture jechuudha. Sadii ida'uu meeqa dura 15 argannee turre miti. Sadii ida'uu, saddeetii ida'uu, afurii wal qixa meeqa nu kenna? 15 nu kenna. 15 immoo meeqaaf hirama? 15 jechuudha. 15 immoo meeqaaf hirtu? Sagaliif hirtu. Sagaliif ni hirama? Hin hiramu haftee malee. Hin hiramuu jechuudha. Haftee malee waan hin hiramneef sagaliif hin hiramu jechuudha. Kudhaniif immoo hin hiramuu danda'u dhumni isaa yoo meeqa ta'e jechuudha. Dhumni isaa yoo 0 ta'edha jechuudha lakkoofsichi. Lakkoofsi afur kun inni jedhe kun otoo 0 ta'e jiraate kudhaniif ni hirama jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan biis akkasumatti hojjettu, kan siis akkasumatti hojjettu jechuudha. Kan akkuma argitan kunoo isiniif asirra kaa'amee jira. 384 meeqaaf hirama jennee turre? Divisibilii by 2, 3, 4, 6 and 8. Isaan kanaaf ni hirama jechuudha. Lakkoofsa lamaaf, sadiif, afuriif, jahaaf, saddeetiif ni hirama. Garuu kan hin hiramneef shaniif hin hiramu, sagaliif hin hiramu, kudhaniifis hin hiramu jechuudha. Haftee malee hin hiramu jechuudha lakkoofsi kun. Biirra kan jirus kun akkuma argitan 3,186 kun meeqaaf hirama? Lamaaf ni hirama, sadiif, jahaaf akkasumallee sagaliif ni hirama. Garuu afuriif, shaniif, saddeetiif, kudhaniif hin hiramu jechuudha. Maaliif hin hiramne lakkoofsota kanaaf walumaan ilaalla. Lakkoofsa afur kanaaf maaliif shaniif, saddeetiif, kudhaniif kanaaf maaf hin hiramne? Fakkeenyaaf afur irraa yookaan afur yeroo laallu dijitii isa dhumaa lama laallaa jenneera. Dijitiin inni dhumaa lama asirratti meeqa ta'a? 86 ta'a jechuudha. 86 kana meeqaaf hirtu jechuudha? Afuriif hirtu. 86 kan afuriif yeroo hirtan meeqa jechuudha? Hin hiramu jechuudha haftee malee. Haftee malee osoo hirama ta'ee lakkoofsichi afuriif ni hiramaa jechuudha. Kanaafuu kanaaf hin hiramne. Dijitii dhumaa lama laallaa jechuudha. Shaniif immoo maaliif hin hiramne? Dijitiin dhumaa jechuudha. Dijitiin dhumaa lakkoofsi 6 kun 6 ta'e. Silaa osoo maal ta'ee hirama ture? Osoo yookiin 0 osoo ta'ee jiraate yookiin immoo 5 osoo ta'ee jiraate lakkoofsa kun meeqaaf hirama jechuudha? Lakkoofsi kun meeqaaf hirama jechuudha? Otoo dhumni isaa yookiin 0 yookiin immoo 5 otoo ta'ee jiraateeti lakkoofsi kun 5f hiramaa jechuudha. 8f immoo maaliif hin hiramne? Lakkoofsi kun dijitii isa dhumaa 3 ilaalla jechuudha. Asirratti immoo dijitii isa dhumaa 3 ilaalla. Dijitiin dhumaa 3 186 dha jechuudha. 186 dha. Inni immoo maaliif hin hiramne? 186 meeqaaf hin hiramu? 8f hin hiramu jechuudha. Haftee malee 8f hin hiramu jechuudha. Haftee qaba jechuudha. Kanaafuu 8f hin hiramu jechuudha. 10f immoo maaliif dhumni isaa 0 ta'uu qaba jennee miti dijitiin. Dijitiin inni dhumaa isaa 0 ta'uu qaba jenne. 5 irratti maal jenne? 0 fi 5 yookiin 0 ta'uu qaba yookiin 5 ta'uu qaba. Kan inni 5f hiramu jechuudha. 10 irratti immoo 0 ta'uu qaba jechuudha dhumni isaa. Akkasuma siis
akkasumatti hojjettu jechuudha. Siin lakkoofsa kun jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 5 qabu kun 42,435 kun meeqa afuramaa divisibilii by 3, 5 and 9 dhaaf ni hiramaa jechuudha. Garuu lakkoofsota isaan kanaaf hin hiramu. Lamaaf maaf hin hiramne? Dijitiin dhumaasa lamaaf maaliif hiramuu dide? Dijitiin dhumaasa lamaaf hin hiramu. Maaliif 5 lamaaf hirama hin hiramu. Afuriif immoo maaliif hin hiramne? Yoo jettanii ilaaltan 35 dijitii lama lamaa miti ree afur irratti dijitiin lama yeroo ilaalu 35 lamaaf afuriif ni hirama hin hiramu jechuudha. 35 afuriif hin hiramu jechuudha. Haftee malee hiramuu hin danda'u jechuudha. Jahaaf immoo maaliif hin hiramne? Jahaaf hiramuu kan inni waan hin hiramneef jahaaf maaliif hin hiramne? Lamaafis sadiifis hiramuu qaba jechuudha lakkoofsichi. Lamaaf hin hiramne waan ta'eef as keessatti lamaaf hin hiramne jenneerra waan ta'eef kanaafuu wanti seericha ni kuffisaa jechuudha. Seera jahaaf hiramuudhaaf ni kuffisaa jechuudha. Kanaaf as keessatti kun lamaaf hin hiramne sadi qofaaf hirame. Kanaaf lamaafis otoo sadiifis ni hirameera ta'e lakkoofsi kun jechuudha. Jahaaf ni hirama jechuudha. As keessatti egaa sadi qofaaf hirame malee lamaaf hin hiramne jechuudha. Saddeetiif immoo yeroo ilaaltan dijitii 3 ilaaltu jennee turre. Dijitii 3 ilaaltu. Innis meeqadha? 435. 435 immoo haftee malee 8tiif hin hiramu jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 8tiif hin hiramne jechuudha. 10f immoo yeroo ilaaltan lakkoofsi inni dhumaa dijitiinsa 0 ta'uu qaba jennee turre. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isinii hin taane koomentii jala irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Isiniif bifa ifa ta'een isinii hojjechuu hin danda'a jechuudha viidiyoo kabiroo. Gaaffii lammaffaa immoo walumaan haa laallu. Given that 743x2 is a number where x is its 10th place, if this number is divisible by 8, what are the possible value of x? Gaaffii lammaffaan kun maal inni? Lakkoofsi asitti nuu kennamee jira. Lakkoofsi kun asitti nuu kennamee jira. Lakkoofsa 74,300 jedheet lakkoofsa vaaraabiliidhaan nuu kennee jira. Vaaraabilii x kana jechuudha. X as gidduutti nuu kennee jira. Egaa lakkoofsa kanaa egaa vaaraabiliidhaan nuu kennee jira. Garuu immoo lakkoofsichi meeqaaf hirama nuun jedhee jira? 8tiif hiramaa nuun jedhee jira. 8tiif hirama erga nuun jedhee egaa nuti maal laaluudha qabna? Lakkoofsa dijitii 3 sadhumaa laaluu qabna. Dijitii 3 sadhumaa yeroo laallu lakkoofsi dijitiin walii gala nuu kenname isaa meeqadha? 5dha jechuudha. Ishii x vaaraabilii kana faana yeroo lakkoofnu meeqa ta'a? 5 kan inni ta'u. Asumarraa ilaaluu dandeessu 7, 4 walumaa gala yeroo lakkoofnu jechuudha dijitii isaa 7, 4 3 x faana vaaraabilii kana faana jechuudha. 4dha. Itti aansuudhaan 2 faana meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu waliigala kan nuu kenname dijitii isaa meeqadha jechuudha? 5 dijitii 5 qaba. Garuu immoo gaan nuti ilaallu 8tiif hirama lakkoofsichi erga nuun jedhe dijitii ishiidhuma 3 ilaalla jechuudha. Dijitii dhuma ishii 3 sun ilaalla jechuudha. 3 ishii ka'e kana. Kanaafuu yeroo achirraa kaanee ilaalu 300 jettee vaaraabiliidhaan ishii itti fuftu kana kan nuti ilaallu jechuudha. 8tiif waan hiramuuf lakkoofsichi. Kanaafuu nuti lakkoofsa ishii kana qofa fudhannaa jechuudha. Ishii kana qofa fudhanneet lakkoofsa inni ta'uu danda'u. X'n kun lakkoofsa as gidduu kun lakkoofsa inni ta'uu danda'u nu gaafate. Maalluun jedhee? What is the possible value of x? Possible value x nu gaafate. Lakkoofsi x'n ta'uu danda'u kamidha? Hagamidha nuun jedhee nu gaafate. Kanaafuu nuti maal goonaa? Bifa salphaa ta'een akka isinii galuuf jechuudha. 3 maal gootu? 3 bakka duwwaa 2 jettu. Maaliif bakka duwwaan kun akka bakka x buuseen bakka vaaraabilii lakkoofsa buufnee waan laalluuf akka isinii galuuf jechuudha. 3 bakka duwwaa 2 jettanii. 3 bakka duwwaa 2.
sadii bakka duwwaa lama, sadii bakka duwwaa lama, sadii bakka duwwaa lama, sadii bakka duwwaa lama, sadii bakka duwwaa lama. Akkasitti kaa'uudhaan lakkoofsa inni ta'uu danda'u lakkoofsota achi galanii hima kana nuu dhugoomsan jechuudha. Hima isa kam? 8 hiramuu isaanii kan nuu dhugoomsan lakkoofsota isaan kam kamidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. 0 galchitanii yoo ilaaltan gaaffii tokkoffaa irratti fakkeenyaaf 0 galchitanii yoo ilaaltan 300 fi 2 nuu kenne miti. 300 fi 2 kana immoo meeqaaf hirre jechuudha? 8f hirra. 8f haftee malee hirame lakkoofsichi kan jedhu ilaaluu dandeessu jechuudha. Lakkoofsichi 300 fi 2 kun haftee malee 8f hin hiramu. Kanaafuu 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka x kana bu'ee nuu dhugoomsuu hin danda'u jechuudha. 0 galchinee bakka x kana nuu dhugoomsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf 0 keessa hin jiru jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal galchina? Waanii galchina. 300 fi 12 nuu kenna miti. 300 fi 12 galchinaa jechuudha. 300 fi 12 yeroo galchinu 300 fi 12 kan meeqaaf irra? 8f irra. 8f yeroo haftee malee hiramaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi tokko hin ta'a jechuudha. Asoo bu'e lakkoofsi tokko hin ta'a jechuudha. Lakkoofsi bakka x kana yoo bu'e hin ta'a jechuudha lakkoofsi tokko. Kanaafuu isa kana qabadhaa raayit jechuudhaan. Eeshi itti aansuudhaan immoo lakkoofsa 2 galchina jechuudha. Lakkoofsa 2 galchina. 322 ta'e jechuudha. Inni kun immoo 322 yeroo ta'u yeroo as 2 galchinu jechuudha. Gidduu isaanii gidduu 2 fi 3 gidduu yeroo galchinu as jechuudha. Bakka x jechuudha kana jechuudha. Yeroo galchinu meeqa ta'a? 322 ta'e. 322 immoo meeqa hirtu? 8f hirtu. 8f yeroo hirtanitti haftee malee hin hiramne jechuudha. Otoo ta'e haftee malee hiramuu qaba ture. Kanaafuu lamni keessa hin jiru jechuudha. Lamni positive value sun keessa bakka x kana galuu hin danda'u jechuudha lamni. Maaltu galuu danda'a? Tokko qofa galuu danda'a hamma ammaatti jechuudha. Hamma ammaatti tokko arganne. 0 hin galuu, lamnis hin galu. 3 yoo galchine 3 yoo galchine lakkoofsi kun haftee malee 8f hin hiramu jechuudha. 332 kun jechuudha. Innis hin danda'amu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo 4 ilaalu. 4 galchina. 342. 342 haftee malee 8f hin hiramu jechuudha. 4s hin danda'amu jechuudha. X gochaa deemaa ishii kana. Lakkoofsa tokko bichaa arganne jechuudha. Itti aansuudhaan immoo 5 galchina. 352 8f hira. 352 haftee malee 8f ni hirama. 352 haftee malee 8f ni hirama. Inni hirama jechuudha argannee jirra. Kanaafuu amma ammaatti nuti arganne lakkoofsa tokkoo fi meeqa arganne jechuudha? Lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 5 arganne jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maali kan nuti barbaannu? Meeqa argannee jira? Tokko argannee jira. Itti aansuudhaan 5 argannee jira. Ammoo 6 kan nuti barbaannu. 6 ni danda'ama? 3 2 jennee turre miti egaa. Irraa badeetti malee 6 as galchina jechuudha. Bakka x galchina. 6 kana jechuudha. 362 kan meeqaaf irraa? 8f irra. Haftee malee inni 8f hin hiramu jechuudha. X gootu. Itti aansuudhaan immoo lakkoofsa 8 galchitu. Eessa galchitu? Bakka 6 kana galchina jechuudha. Bakka amma 6 galchine kana galchina gidduu bakka x kana bakka bu'aa jechuudha kun. Isheen kun bakka x mee galchina? 8 galchina. 8 galchina. Bakka wanni ammaa kana jechuudha. Bakka duwwaa ammaa sun. Bakka duwwaa yeroo isiniin jedhu bakka x galchina jechuudha. 8 galchina. 8.
382 kana meeqa firraa? 8 firra. 8 haftee malee ni hirama lakkoofsi kun hin hiramu jechuudha. Hin hiramu waan ta'eef 8 keessa hin jiru jechuudha. Itti aansuudhaan immoo 9. 9 galchinee ilaalla. 3 fi 2 gidduu lakkoofsa kana gidduu jechuudha. 9 galchinee ilaalla. 392 kana meeqa firraa? 8 firra jechuudha. 8 firra. Lakkoofsi kun haftee malee hirameera kan jedhu cheek gochuu dandeessu isin jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi 392 kun haftee malee ni hiramaa jechuudha. Kanaafuu maal arganne? 9 ni hiramaa jechuudha. Kanaaf kana raayit godhaa. Maal arganne jechuudha? Amma walii galatti lakkoofsa kanaaf deebii kanaaf jechuudha. Ishii kanaatiif deebii kanaaf maal arganne? Wal qixa dura meeqa arganne jechuudha? Tokko argannee jirra. Tokko ta'uu danda'a. 5 fi 9dha jechuudha. Kanaafuu deebii kanaatiif meeqadha? 1, 5, 9 jennaa jechuudha. Kanaafuu as lakkoofsi x kana gidduu kan ta'uu danda'u kan galuu danda'u meeqadha jechuudha? 1, 5, 9. Deebiin keessan kana ta'a jechuudha. Deebiin keessan isa kanaatiif meeqa ta'a? 1, 5, 9 jettaniit barreessuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gaaffii sadaffaa ilaallu. Find the least possible value of the blank space so that the number nuun jedhee jira. The number 3, 4, 5, 7 blank space 40 nuun jedhee jira. 40 nuun jedhee jira. Is divisible by 4 nuun jedhe. Egaa maal nu gaafate? Least possible value nu gaafate. Find the least possible value of blank space. Blank space kanaatiif. Blank space kanaatiif possible value ishii xiqqoo jechuudha. Value isa xiqqaa. Value isa xiqqaa isa carraa isa kanaa ta'uu danda'an jechuudha. Bakka kanaa lakkoofsa galuu danda'an. Lakkoofsa galuu danda'an lakkoofsa tokko 0dhaa haga 9 jiran keessaa lakkoofsota as keessa galuu danda'an kan inni nu gaafate jechuudha. Isaan keessaa lakkoofsi kun immoo meeqa firama nuun jedhee jira? 4 firamaa nuun jedhee jira. 4 firamaa erga nuun jedhee lakkoofsa 4 firamuu meeqa jennee eessa isaa ilaalla jennee turre? Dijitii isa lamaa isa dhumaa lamaan laalla jennee turre. Dijitii isa dhumaa lamaan yeroo ilaallutti meeqa arganne? 40 miti. 40 taanaan wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu ta'e asitti ishii kanarratti jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa irratti hin uumu jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu ta'e. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Lakkoofsa 0 soo ta'e jechuudha. Ispeesii bakka duwwaa kanatti 0 soo ta'e, 1 soo ta'e, 2 soo ta'e, 3 soo ta'e, 4, 5, 7, 8 soo ta'e lakkoofsa kanarratti wanti dhiibbaa uumuu hin jiru jechuudha. Maaliif 4 firama kan nuti jennu lakkoofsa dijitii dhumaa isa lamaan laalla waan ta'eef dijitiin dhumaa yeroo ilaallu immoo lakkoofsichi 4 firama waan jenneef jechuudha. 40 4 waan hiramuuf isa asii kan waan fe'e yoo ta'e lakkoofsi inni asii kun jechuudha. Waan fe'e yoo ta'e inni sadaffaarra jiru kun jechuudha. Mirgarraa kaafnee gara bitaatti yeroo kaafnu lakkoofni isa sadaffaarraa jechuudha. Inni sadaffaa kun dhiibbaa isarraan ga'u hin jiru waan ta'eef lakkoofsichi 4 fi ni hirama waan ta'eef 40 kun lakkoofsa 0dhaa kaasee haga 9 ta'uu danda'a jechuudha. Wanti inni dhiibbaarraan uumuu hin jiru. Kanaafuu lakkoofsa isa xiqqaasaa nu gaafate. Kanaafuu 0 soo ta'e lakkoofsi kun 4 ni hirama jechuudha. Addee kana 0 yoo galchine lakkoofsi kun 4 ni hirama. 1 soo galchine 4 ni hirama. 2 soo galchine 4 ni hirama. 3 akkasuma 9 soo galchisan 4 ni hirama. Kanaafuu lakkoofsa inni immoo maal nu gaafate? Gaaffiin kun liistii isaanii godha. Liistii possible value. Lakkoofsa isa xiqqaasa. Lakkoofsa isa xiqqaasa maal ta'a yeroo kana? 0 ta'a jechuudha. Lakkoofsa inni xiqqaasa.
Tokko osoo galchine hin ta'a waan ta'eef lama osoo galchine sadis afuris shanis jahas torbas saddeetis sagalis osoo galchine lakkoofsi kun 40maaf ni hirama. Garuu immoo maal nu gaafate lakkoofsa ishii dhuma gatii xiqqaa nu gaafate list possible value listiin isaa maal ta'a list possible value isaa zeeroodha waan ta'eef jechuudha lakkoofsa zeeroodhaa kaasee hanga sagalii jiran keessaa list valuun isa kamidha zeeroo waan ta'eef zeeroodha jechuudha. Kanaafuu maal jettanii bira dabartu zeeroo jettaniis barreessuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gaaffii arfaffaa ilaalla. Fill the blank space with the smallest possible digit that makes a given number 81231 dash 37 is divisible by 9 nuun jedhee jira. Inni kun immoo smallest possible digit nu gaafata. Smallest possible digit that make given number lakkoofsi kun meeqa kan inni nu gaafachaa jiru smallest possible digit nu gaafate. Egaa asirratti egaa maanni tokkoon lakkoofsa kanaa walitti daana. Maaliif tokkoon lakkoofsa kanaa walitti daana. Maaliif seera sagaliif yeroo hirru akkasina divisibility test keessatti sagaliif ramuusaa kan laalu tokkoon digitii achi keessa jiranii walitti daana jechuudha. Tokkoon isaanii erga walitti daanee lakkoofsicha sagaliif hirra. Sagaliif yeroo hirru lakkoofsichi haftee malee hirameera taanaan lakkoofsichi sagaliif ni hirama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokkoon lakkoofsota kana walitti daana jechuudha. Yeroo walitti daanu 8 ida'uu 1 ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 1 ida'uu meeqaati? 1 ida'uu meeqaati? Ida'uu 1 tokko yeroo isiniin jedhu bakka ishii kana bakka duwwaa suniiti jechuudha. Maaliif lakkoofsa tokkoo kaanee haga meeqaatti kan nuti kaa'uu dandeenyu tokko zeeroodha kaanee haga sagalitti kaa'uu dandeenya miti. Garuu egaa zeeroo irraa hin kaanu kaa. Maaliif zeeroon as gidduu kaa'e jijjiiramanni qabu hin jiru jechuudha ida'ama isaa irratti. Kanaafuu tokko irraa waan ka'eef jechuudha. Tokko irraa kan ka'e kanaafidha jechuudha. Ida'uu tokko isiniin jedhee jira. Ida'uu meeqaati? Ida'uu 3 ida'uu meeqaati? 7. Tokkoon isaa kana walitti daana jechuudha. Tokkoon isaa kana walitti daana. Yeroo kanatti meeqa argannaa? Walumaan laallaa. Yeroo kanatti meeqa argannaa? Tokkoon isaa yeroo walitti daanu meeqa argannaa? 25 argannaa jechuudha. Lakkoofsi tokko isiniin jedhu kun bakka bilaank ispeesii sanaati jechuudha. Bakka bilaank ispeesii sanaa tokko jennee eegalla jechuudha. Tokko jennee yeroo eegallu lakkoofsa meeqa argannaa? Asitti 25 arganna. 25 kun immoo sagaliif hin hiramu jechuudha. Tokko yeroo galchitanitti meeqa ta'e jechuudha? Tokko yeroo galchitanitti 25 ta'e. Yeroo lama galchitanitti immoo meeqa ta'a? Yeroo lama galchitanitti immoo 26 ta'a jechuudha asirratti. Idaatanii ilaaluu dandeessu jechuudha. 26 ta'a. Yeroo 3 galchitanitti immoo asitti jechuudha. 3 galchinee ilaallu walumaanii. 3 galchinee ilaallu. 3 galchinaas. 3 bakka tokkoo kana 3 galchinee ilaallu. Meeqadha? 9. Kunii fi 1 fi 8 9 9 irratti 2 meeqa? 9 irratti 2 11 11 irratti 3 11 irratti 3 meeqadha? 14 14 irratti 3 17 17 irratti 3 20 20 irratti 7 27. Kanaafuu 20 asirratti 3 irratti nu dhugoomsaa jechuudha. Kanaafuu asirratti dogoggora barreesseeti jira. Ishii kana naa sirreessaa isiniin jedha. Kanaafuu maal jenna?
27 irratti nu dhugoomsa jechuudha. 27 meeqaaf hirama jechuudha? 9f ni hirama jechuudha. Maal jennaa jechuudha? Hence if we add 3 jenna. We add 3 this sum will be divisible by 9 jenna. Ishii kana 2 ishii jettu kana 3tti naa jijjiira. 3tti naa jijjiira kan dagan. Divisible by 9. Hence the minimum digit we use in the blank space is 3 jenna jechuudha. Blank space kana iddoo kanarratti yoo 3 fayyadamnedha nu dhugoomsu jechuudha. Gaaffii arfaffaa kanarratti yoo 3 fayyadamnedha malee 2 akka yoo fayyadamne miti jechuudha. 2 yoo fayyadamne kan inni nu dhugoomsu jechuudha. Bakka ammaa kanatti asirratti sirreessa. Asirratti sirreessa ishii kana. Ishii kana asitti 3 galchaati sirreessa. Ishii tan ammoo akkamitti barreessitu? Asirratti inni barreessee jiru kan. Hence if we add 3 this 3 jettu asitti 3 this sum will be divisible by 9. Hence the minimum digit we use in the blank space is 3 jettu jechuudha. Ishii 2 kana balleessanii 3 jettu jechuudha. Ittaansuudhaan immoo prime factorization kan jedhu waliin ilaalla. Pireedii isa dhufuutti jechuudha. Haga sanatti nagaan naa tura.